Arsenal tapha michooma jalqabaatiin AC Milan waliin taphachuun injifachuun eegale. Taphoota madaalii ga'umsaan qophii gannaaf gara baafagoo Singapore kan imale Arsenal tapha jalqabaan istaadiyeemii biyyaalessa Singaaporitti kaleessa AC Milan waliin taphachuun goolii 1-0 injifate. Mikel Arteetaan taphattoota 22 tapha kanarratti yoo fayyadaman Bukayo Saakaan goolii daqiiqaa 53 irratti galcheen injifate. Egaa taphni xumuramee peenaalitii rukuttaa yoo gargar ba'an AC Milan peenaalitiin 6-5 injifate. Martin Odegaard, Reece Nelson fi Jacob Kior peenaalitii galchuu hin dandeenye. Taphattoota haaraa Arsenaalitti makaman keessaa taphataan siraa gidduu Christian Norgard jalqabarraa seenuun taphate. Goolii eegaa irratti Kepa Arrizabalagan siraa gidduu irratti Martin Zubamendin jijjiiramanii seenuun taphataniiru. Noni Madueke hanga ammaatti garichatti hin makamne. Arsenal Singaporitti dilbata dhufu Newcastle waliin torbee boruu ammoo Hong Kongitti Tottenham waliin taphachuun gara London deebi'a. Emirates Villarreal fi Athletic Bilbao waliin taphachuun hagayya 17 Arsenal Manchester United waliin taphachuun Premier League England eegala. Oduuwwan bal'inaan qaban Liverpool paundi miliyoona 69 Hugo Ekitike Frankfurt irraa mallatteessifate. Marcus Rashford ifatti ergisaan Barcelonaaf mallatteesseera. Akkaataa nutti qindeessine. Jirraa ganna kanaatiin siyoominaan hirmaachaatiin kan jiru shaampiyooniin England Liverpool Hugo Ekitike Frankfurt irraa mallatteessifate. Taphataan lammii France ganna 23 Hugo Ekitikeen kaleessaa qorannoo fayyaa xumuruun ifatti taphataa Liverpool ta'uun mirkanaa'e. Liverpool paundi miliyoona 79 Ekitike Frankfurt irraa yoo mallatteessifatu paundi miliyoona 69 amma kaffaluun paundi miliyoona 10 adeemsa keessaa kaffaluuf walii galeetti. Bara darbee dorgommiilee hundaan taphoota 48 Frankfurtiif kan taphatee Ekitikeen gooliiwwan 22 galchuun kubbaa goolii ta'an 12 mijeessee kenne. Hugo Ekitike Newcastle harkaa buufachuun kan mallatteessifate Liverpool jijjiirraa ganna kanaan paundi miliyoona 200 fi miliyoona 50 ol baase. Florian Wirtz, Jeremy Frimpong fi Milos Kerkizeen dursanii taphattoota Liverpooliif mallatteessan yoo ta'u Hugo Ekitikeen torbee dhufu gara Aasiyaa imaluun garee Liverpool qophii gannaarraa jirutti makama. It's official. Ruben Amorim walii galuu dhabuu sana Majjidar Bergisan Old Trafford gallakkisuun Aston Villa kan ture Marcus Rashford qubannaan itti aanu Spain Catalan ta'e. Taphataan lammii England ganna 27 Marcus Rashford ergisaa waggaa tokko dhaabbitti jijjiiramuu danda'uun Barcelonaaf mallatteesse. Kilabiin warra Catalan Barcelonaan ganna dhufu paundi miliyoona 30.3 Rashford dhaabbiin mallatteessifachuu akka danda'us walii galtee kana keessatti caqafame. Rashford mindaa Manchester United keessatti argatu hir'isuun Barcelonaaf yoo mallatteessu kilabicha keessatti dhannoo lakkoofsa 14 uffachuun taphata. Rashford erga bara 2016 Manchester United taphachuu eegalee taphoota 426 gooliiwwan 138 galchuun waancaa Shanzere Devils Manchester United waliin milkeeffate. Ashley, welcome to Ipswich Town Football Club. Ligi Englandin kilaboota kanneen akka Aston Villa, Manchester United fi Everton Serie A Italian Inter Milaniif taphachuun muuxannoo kan qabu Ashley Young walii galtee waggaa tokkoon Ipswich Towniif mallatteesse. Lammiin England ganna 40 Young jijjiirraa bilisaa waggaa tokkootiin kilaba Championship Ipswich Townitti makame. Firmino away from Stones. 2023 Liverpool gallakkisuun kilaba liigii Saudi Al-Ahliif kan mallatteesse Robert Firminoon Saudi gallakkisuun gara Qatar imale. Taphoota 65 Al-Ahliif taphateen gooliiwwan 21 galchuun 17 kan mijeesse Robert Firmino Bobiin waliigaltee waggaa 2 hanga bara 2027 Qatar tursiisuun Al-Saadiif mallatteesse. Sports Liverpool goal has them 3 goals up at the home of the morning leaders. Chelsea Javi Simons fi Orel Hato mallatteessifachuuf marii eegale. Chelsea taphataa sirraa fuulduraa RB Leipzig Javi Simons mallatteessifachuuf dhimma dhuunfaa irratti mari'achuun walii galeera. Arsenal fi Bayern Munich taphataa umrii 22 lammii Netherlands Javi Simons barbaadanis akka qaama projektii Chelsea irratti mari'ateetu himame. Chelsea taphattoota akka Joe Felix, Christophe Nkunku, Raheem Sterling fi Nicolas Jackson gurguruun Javi Simons bakka buusuu barbaada. Champiooniin addunyaa Chelsea taphattoota sirraa fuulduraa Joe Pedro, Liam Delap fi Jamie Gittens mallatteessifachuun ni yaadatama.
Cheelsiin taphataa sarara ittisaa Jarrell Hato mallatteessifachuufis dursee haasaa yoo eegalu ifatti Ajax waliin marii eegale. Jarrell Haton dhimma dhuunfaa irratti Chelsea waliin walii galuufis dhiyaatee jira. Taphataa humna saffisaa fi dandeettii carraa gara goolitti jijjiiruu qabuudha jedhame. Kana booda kubbaan taphattoota sarara gidduu Arsenaal irraa gara fuulduraatti darbuu hammi qisaasa'uusaa xiqqaachuu danda'a jedhamee jira. Jira Victor Yogresh gara Arsenaal taasisu wajjin wal qabatee xiinxala baheen Abdurrahman Amin. Got the ball right this time. Gyökeres through on goal again. And this time he finishes in against the run of play. Gyökeres bara darbee dorgommii hundaan taphoota 52 goolii 54 galchuun akka Awurooppaatti taphataan isa gitu hin jiru. Kun ammoo kilaboota gurguddoo Awurooppaatiin akka adamsamu isa taasisus lammii Sweden Victor Gyökeres ammoo kilaba London Arsenaaliif mallatteessu murteesse. Taphatichi bara darbee liigii Portugaaliin goolii 39 galchuun isaa ga'umsa sirrii isaa ni murteessaa kan jedhu qormaata liigii jaallatamaa addunyaa Premier League keessatti jalqabuu fi leenjisaan Arsenaal Mikel Arteetaan taphattoota sarara fuulduraa kanneen akka Gabriel Jesus, Leandro Trossard fi Kai Havertz dabalatee taphattoota hedduuf maallaqa guddaa dhangalaasus hin milkoofne. Bara kana dursee Noni Madueke Emireesiin gahateera. Gyökeres ammoo waraqaa irratti mallatteessuu qofatu isaafa. Victor Gyökeres Premier League dabalatee liigii Ingilaand keessatti taphataa muuxannoo qabudha. Liigicha keessatti ni milkaa'aaf yoo eeggamu taphataa sarara fuulduraa kilabichaa Kai Havertz iddoo sana irra taphatuuf yaaddoo ta'aaf sodaatama. Yeroo Victor Gyökeres championship keessatti Coventry Cityf taphatu leenjisaa kan turan Adi Vivash inni taphataa sarara fuulduraa sirriidha jechuun jajeera. Humna dandeettii kubbaa qabachuu fi saffisa taphataa qabuudha. Hidhata taphattoota waliin qabuunis taphataa mudaa hin qabne ta'uu kaasuun Arsenaal ammoo taphataa sarara fuulduraa sirrii reef argate jedhaniiru. Vivash Victor Gyökeres maashina kubbaa miilaa jechuun yoo dinqisiifatan, namoonni biroo ammoo qaamni isaa yoo namatti bu'u kan hin dhukkubne korbeessa hoolaati jechuun itti qoosu. Taphatichi taphattoota sarara fuulduraa Arsenaal waliin yoo wal bira qabamu tokkolleen saffisa qixa isaa hin qabani. Kun ammoo akkaataa Arsenaal saffisaan gara fuulduraa deemee goolii galchuu barbaaduun kan wal simatudha. Victor Gyökeres bara darbee kubbaawwan saffisaan gareen isaa duratti baase keessaa 23 goolitti jijjiireera. Taphattoonni sarara ittisaa 2 yookaan 3 yoo isa fuuldura jiraatan iyyuu tooftaa isaan bira ittiin darbu dafee uummata. Victor Gyökeres dogoggora xiqqaa yoo sirraa argate taphataa gatii si kaffalchiisuudha jedhan amala isaa Coventry City keessatti kan beekan Adi Vivash haasaa Sky Sport waliin taasisaniin. Gyökeres doesn't miss and there's a 2-goal. Arsenaal keessatti yeroo mara kubbaan qixa sirriin gara fuulduraa darbee qisaasa'us Gyökeres gara Emirees yoo imalee hammi lafatti baduu isaa ni xiqqaataaf eeggama. Vivash Victor Gyökeres taphataa shaakala hojjetee hin nuffine ta'us himaniiru. Taphataa amala gaarii qabu, walitti dhufeenyi taphattootaa fi namoota biroo waliin qabus namoota hunda biratti akka jaallatamu isa taasiseera jedhu. Akkasuma taphataa qoosaa hin beekne jechaa fi wantoonni xixiqqoonis isa mufachiisan ta'uu kaasuun kun ammoo wantoota Sporting Lisbon akka gadhiisu isa taasise keessaa tokkodha jedhan Adi Vivash. Mikel Arteetaan taphataa amala gaarii osoo qabu wantoonni xixiqqoon isa mufachiiftu kana akkamiin kilabicha keessa tursiisanii ittiin milkaa'uunis waan eeggamudha. Liigii Portugaal keessa hanga taphachaa turetti iddoo hin yaadamnee fi hin eeggamne irraa goolii galchuunis Victor Gyökeres milkii taphataa dabarseedha. Ta'us liigichaan gooliiwwan peenaalitii malee galche keessaa 27 kilaboota sadarkaa 5ffaa fi sanaa gadi jiran irratti kan galcheedha. Kun ammoo Premier League keessatti kilaboonni jiran hundinuu morkattoota jajjaboo ta'uu isaaniitiin Gyökeres akkasuma dafee ni milkaa'a kan jedhus waan eeggamu biraati. Taphataan sarara fuulduraa Liverpool Darwin Nunes yeroo liigii Portugaal keessatti taphataa ture taphataa gita hin qabne fakkaata. Liverpooliif osoo hin mallatteessin bara xumuraa Benficaaf goolii 26 kan galche Nunes waggoota 3 Anfield tureenuu goolii liigichaa 26 hin galchine. Kun ammoo Premier Leaguein liigii morkiin itti heddummaatu ta'uu isaatiin Victor Gyökeres qormaata akkana bira darbuuf qophaa'aa jira. Haa ta'u malee Evalinson Porto irraa bara darbee Bournemouthif mallatteessee fi Raul Jimenez Benfica irraa Wolvesiif mallatteesse dabalatee taphattoonni hedduun milkaa'aniiru. Hiree warra milkaa'eeti moo kan Darwin Nunestu isa mudatan gaaffii yeroon deebisuudha. Just got the ball right this time. Gyökeres through on goal again. And this time